Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaan logic gate ilaalaa jechuudha. What's logic gate? Logic gate is the simplest digital circuit. Logic gate'n digital circuit keessatti isa simplest ta'e yookiin immoo isa baay'ee salphaa ta'e jechuudha. Yeroo akkana jennu maal jechuudha? Laala circuit keessatti daandii wayitu jira yoo ta'e as fakkeenyaaf amma bifa kanaan ampuuliin as jira yoo ta'e jechuudha. Daat akkasittiin ampuuliin kanas jiraatu yoo ta'e jechuudha. Asiin iddoo kanatti ampuuliin kun akka boba'u yookiin akka dhiisuu fi as maaltu jira jechuudha. As switch jira jechuudha. Okay, switching kuni maal ta'uu danda'a yookiin akkasitiin gaditti deebi'ee on ta'uu danda'a yookaan cufaa ta'uu danda'a jechuudha yookaan isa kana jechuudha. Yookiin immoo yeroo kana maal ta'a yeroo akkasitiin on ta'u yeroo close ta'u kana ampuuliin kun maal ta'a ni ifa jechuudha. Okay, ende yookaan immoo ampuuliin kun jechuudha maal ta'uu danda'a that bifa kanaanii switching kun jechuudha banaa ta'uu danda'a. Switching banaadha jechuun daandiin kun ofiidha yookaan immoo ampuuliin keenya ifuu hin danda'u jechuudha. Okay, kanaafiyyuu logic gate kan jennu banamuu yookiin cufamuu see kanadha miti. Kanaafuu simplest kan ta'e circuitii isa baay'ee salphaa ta'e jechuudha. See jala qabaati jechuudha. Okay, bakka banamuudhaa fi cufamuu qofaadha jechuudha. Kanaafiyyuu onii kana switch onii yookaan ofii ta'uu qofaadha bakka kanatti kan akkasitiin adda adda baasu tokkittii kana qofa waan ta'eef the simplest yookaan logic gate dha gaafannu daandii circuitii yookaan daandii elektirikii isa baay'ee salphaa ta'edha jechuudha. Inni kan biraani integrated circuit is the collection of logic gate dha jedha. That logic gate wan kana tu walitti qabame integrated circuit nu kenna. Integrated circuit yeroo darbe ilaallee turre integrated circuit jechuun that meeshaa baay'ee ammayyaawaa ta'ee fi qaamolee elektirooniksii garaa garaa of keessaa qabudha. For example such as diode, transistor, capacitor, those are what the component of integrated circuit. Okay, integrated circuit keessatti kanneen argamanidha jechuudha. Isaan kuni fakkeenyaaf amma diodiin as jira yoo ta'e jechuudha. Inni kun diodiidha yoo ta'e kan biraa transistoriin immoo as jira yoo ta'e capacitoriin as jira yoo ta'e capacitorii transistorii diodiin karaa isaan ittiin wal qabatan kun adeemsa isaan ittiin wal qabatan kuni tokkoon see logic gate dha miti. Zaat gaafa akkasitiin dabalamaa deemanu kanaafuu isaan kun walitti qabama maaliiti jechuudha. Logic gate jechuudha. Logic gate yookaan daandii circuitii baay'ee salphaa taate jechuudha. Karaa biraa logic gate yeroo jennu daandii circuitii sen baay'ee salphaa taate walitti dhufte maal nuu kennite jechuudha. IC yookiin immoo integrated circuitii kana nuuf kennite jechuudha. Inni kan biraani logic gate maaliif nu fayyada? Logic gate it used as to change what input voltage to output voltage. Okay, input voltage output it nuuf jijjiira jechuudha. Okay, that asiin input voltage dhufa. Input voltage gaafa dhufu daandiin kun amma fakkeenyaaf onii yoo ta'e that output voltage nuu ta'a. Kanaafiyyuu input voltage gara output voltage itti jijjiiruu nu fayyada jechuudha. Eenyutu that logic gate ni jechuudha. Logic gate wan kun immoo gosoota garaa garaa qabu. That isaan keessaa inni jalqabaa OR gate dha. OR gate ni isa akkamiiti kan jedhu laallaa jechuudha. OR gate jechuun OR'n maatii keessatti mathematical reasoning keetiin baratama jechuudha. Inni kun jechuudha. That OR gate kan jennu isa akkamiiti? OR gate kan jennu amma fakkeenyaaf jechuudha. Fakkeenya tokkoon sinii fudha. Fakkeenyaaf amma namni tokko jechuudha toxikii yookiin immoo summii jechuudha wal bira kaa'ee that inni kan biraa foodii jechuudha. That amma foodiidhaa fi toksikiitu jira jechuudha. Foodii fi toksikii keessaa that akka filannootti nuuf dhiyaata jechuudha. Kanaafiyyuu isa kanadha. Amma asitti toksikiidhaan 0 jedhaati fudhadhaa. Ende foodiidhaan immoo 1 jedhaati naa fudhadhaa. Isaan kana lachin akkasitiin fudhannee teenya jechuudha. Amma kana booda immoo akka filannootti naa fudhatu jechuudha. Yookaan dirqama fudhatamaa keessaa tokkodha jechuudha. Kanaafuu amma AFB dha that yoo lachuu jechuudha. That amma filannoon isiniif dhiyaatu filannoo AFB dha. Lammaan isaa isiniif dhiyaata AFB dha. AFB keessaa filattu. Tokko 0 yoo ta'e jechuun lachuu summii yoo ta'e dirqama keessaa tokko filachuu qabda jedhe waan humnaan faa ta'u ta'e dirqama maaltu filatama jechuudha 0 ta'a jechuudha. Bakka dirqama summiima tokko fudhattu jechuudha. Adda adda bahee jira taanaan garuu that askan isa kana keessa qodaa isa kana keessa summiitu jira. Isa kana keessa immoo that nyaatatu jira yoo ta'e jechuudha. Isa kanaafiyyuu that asii 0 summii
summiidha miti zeeroodha waanidha. Keessaa dirqama namni kamiyyuu maal fudhata? Nyaata fudhata yookaan immoo that isee lakkoofsa tokkoffaa kana fudhata jechuudha. Okay? That kana booda waanii taati jechuudha. A or B dha karaa biraadhaan ilaala. Inni kan biraa amma immoo that asiin A irratti maal godha? Nyaata isinii dhiyeessa, asiin immoo summii isinii dhiyeessa. Ammas maal fudhattu? Ammas nyaatuma fudhattu jechuudha. Lacheen isaas nyaataaf nyaata ta'e immoo keessaa tokkodha waan ta'eedhaaf that kana jechuudha. Kanaafuu or get jechuun bakka isa kanadha jechuudha. Isa kanaafuu isa kana orii kana akkamittiin barreessuu dandeenya? A plus B dha. A plus B jechuun A or jechuudha asii jechuudha. A or B isa kana immoo Y jennee bifa kanaan integrated circuit oriin I mean logic gate keessatti oriin kana fakkaata jechuudha. That kanaafuu orii keessatti 0 yoo ta'e lacheen isaa 0 ta'e kamiin fudhanna jechuudha? Akka filannootti fudhadhaati 0 ta'a jechuudha. That 0 fi 1 yoo ta'e 1 ta'a, 1 fi 0 yoo ta'e 1 ta'a, 1 yoo ta'e ammas 1 ta'a jechuudha. Jennee bifa kanaan ilaalla jechuudha. Inni kun daandii elektirikii keessatti immoo maal fakkaata kan jedhu ilaalla. Daandii elektirikii keessatti asiin amma ilaala asiin dhufna jechuudha. That inni kun A dha asitti, inni kun immoo B dha jennu. Asitti outputiin keenya asitti ampuulii kana irratti ilaallanna A or B jechuudha. A or B yookaan A plus B immoo asirratti ilaallanna jechuudha. That gaafa A'n kan keenya asiin dhufee A'n keenya cufamu jechuudha. Cufamu jechuun daandii elektirikii humni maal ta'e jechuudha itti fufaa ta'u. Gaafa kana iddoo kanatti maal ta'a ampuuliin ni ifaa jechuudha. Ish jalqaba lacheen isaanii eenyu ta'u. Utuu lacheen isaanii cufaan ta'e ni jalqaba 0 miti jalqaba. A'nis B'nis 0 yoo ta'e. A'nis B'nis 0 yoo ta'e jechuun 0 ta'uun inni kunis banaadha jechuudha bakka. Jechuun elektirikiin darbuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf ampuuliin asitti ifuu hin danda'a, ifuu hin danda'u. Isa ifuu hin dandeenye maal jennee waamna? 0 jenna jechuudha. Okay. Amma immoo amma immoo A'n 0 haa ta'u jechuun A'n utuu hin banamin inni kun cufamu jechuudha. That inni kun banameedhuma taa'aa jira. That inni kun asiin elektirikiin darbuu hin danda'u jechuudha. Asiin garuu darba. Elektirikiin asiin dhufee dabara taanaan ampuuliin maal ta'uu danda'a? Ifuu danda'a. Waanii ta'a jechuudha. Okay. Kanaafuu ampuuliin ifuu danda'a. That waaniidha jechuudha karaa biraadhaan. Ish karaa biraadhaan immoo yoo kun ta'e that B'n cufamee yoo asiin immoo A'n banaa ta'e A'n asiin yoo banaa ta'e ammas ampuuliin maal ta'uu danda'a? Ifaa ta'uu danda'a. A'n banaa jechuun A yoo cufaa ta'e jechuudha dhifame. A'n cufaa ta'e jechuudha. That asiin maal ta'a? Waaniidha jechuudha. That waaniidha waan ta'eef asitti dhufee maal ta'a jechuudha? Waanii ta'a jechuudha. Utuma B'n 0 ta'e jiru jechuudha. Inni kan biraa yoo lacheen isaanii cufaa ta'e. Lacheen isaanii cufaa ta'an ampuuliin kun maal ta'a? Ni ifaa jechuudha. Inni kun or geetii daandii elektirikii keessatti yookaan yeroo loojik geetii that or geetiin kana fakkaata jechuudha. Inni kan biraani mallattoo yookiin iddi bu'eessaati kana fakkaata. That orgeetii kana bifa kanaan ibsina. Bifa kanaan dooseen kun A yoo ta'e kun B yoo ta'e outputiin keenya bifa kanaan ba'a jechuudha. That inni kun immoo kan inni itti hojjetu pirinsipilii isa kanaanii jechuudha. Amma immoo loojik geetii keessaa gosoota loojik geetii keessa endee ilaala jechuudha. Endee jechuun maal jechuudha? Endee that A FB yoo filanna ta'e jechuudha. A dot B jennee bifa kanaan bakka bu'u. A dootiin asitti end jechuu bakka nuuf buuti jechuudha. Ammas akkuma ammaatti ilaalla ilmee daatisa kana tooksikiinii walqixa 0dha jennu. Tooksik yookiin summii jechuudha karaa biraadhaan kun immoo fuudiidha jennu. Yoo kana ta'e jechuudha tooksikiinii daat 0 bakka buuti. Ende fuudiin immoo maalidha jechuudha? Waaniidha jechuudha. Daat AFB dha filannoon isiniif dhiyaatu ammas filachuudha. Dirqama tokko keessaa filachuun keessan dirqamadha jechuudha. Asitti garuu oorii miti kun endeedha miti. Endeedha jechuun walitti makameera jechuudha. That means meeshaa tokko keessatti walitti qabamee jira jechuudha. Amma jalqaba isa kana yeroo yoo jalqaba 00 ta'e yoo 00 ta'e jechuun as keessa guutummaatti kan jiru summiidhuma jechuudha. That kanaafuu dirqama namni kun fudhachuudhaaf kan inni dirqamu 0 dhuma ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiinsaa dhumarratti 0 ta'a jechuudha. Inni kan biraan 0 fi 1 yoo ta'e 0 fi 1 yoo ta'e jechuun as keessatti finnee waanii akka fuudiitti naaf fudhadhaa jedheera. Fuudii fiddanii that tooksikiidhaaf yoo as keessatti naqxani maal ta'a? Tooksikii ta'a jechuudha. Inni kun bakka faalameera jechuudha wantichi. Kanaafiyyuu maal ta'e tooksikii ta'a jechuudha. Dirqamadha. That inni kan biraa waaniidhaa fi 0. Waaniif 0 jechuun that any filannoo isiniif dhiyaatu keessaa bakka isaa jijjiiramudha malee ammas maal ta'a kuni tooksikii ta'a jechuudha. Kanaafuu ammas 0dha jechuudha. Endee keessatti inni kan biraa yoo nyaanni kun kana fudhachuu danda'u kan gaarii kan ta'uu danda'u nyaanni kun yoo maal ta'e qofa yoo lacheensaa nyaata ta'e qofaadha jechuudha. Walitti makama waan ta'eef jechuudha. That fuudii yoo ta'e qofaadha. Kanaafuu yeroo kana lacheensaa A's B's kan itti nama mul'achuu tokko yoo ta'e maal ta'a jechuudha inni kun waanii ta'a jechuudha. Kanaafuu endee geetii keessatti 00 yoo ta'e maal ta'a jechuudha? 0 ta'a 0 1 yoo ta'e immoo 0 ta'a ammas 1 0 yoo ta'e 0 ta'a and 1 1 yoo ta'e ammas waanii ta'a jechuudha. Okay, inni kun immoo daandii elektirikii keessatti maal fakkaataa kan jedhu laalla. Daandii elektirikiitti asiin kun sarkiitii kana bifa kanaan fudha. This what look like end gate, okay?
Endigeetiin kana fakkaata jechuudha. Asittamma endigeetii keessatti yoo tokkoon isaa keessaa zeeroo ta'e yookaan yoo tokkoon isaa keessaa banamaadha ta'e daandii elektiriikii kun banamaadha jechuun daandii elektiriikii maali jechuudha hin ifuu jechuudha ampuuliin karaa biraatiin. Yoo kun amma banamaadha ta'e jechuudha tokkoon isaa keessaa banamaa taanaan ampuuliin ifuu hin danda'u jechuudha. Ampuuliin kan ifuu danda'u yoo maal ta'e yoo lammaan isaa ulfaana maal godhamedha jechuudha banamedha jechuudha. Fakkeenyaaf amma yoo lacheen isaanii zeeroo zeeroo ta'an ampuuliin hin banamu zeeroo ta'a jechuudha. Yoo een zeeroo ta'e isa kanaan e jedhaati isa kanaan b jedha. Yoo een zeeroo ta'e jechuun inni kun zeeroodha. Inni kun immoo yoo b'n immoo asiin cufamee jiraate asiin elektiriikiin darbuu hin danda'a. Garuu elektiriikiin kan dhufu asii ka'eeti waan ta'eef dhufee as ga'ee tafa dhufuu hin danda'a hin danda'u jechuudha. Ammas zeeroo ta'a jechuudha. Yoo asii amma immoo een waani ta'e waani ta'e jechuun een asii cufamee asiin kun banamuudha. Asiin kun immoo elektiriikiin as ga'ee eessatti tafa jechuudha asitti tafa achi darbuu hin danda'u jechuudha. B'n zeeroodha waan ta'eef. Kan darbuu danda'u yoo waan ta'e qofadha. Yoo eenis waani ta'e b'nis waani ta'e lacheen isaanii cufaa yoo ta'an qofayyuu kun akkasitiin darbee dhufee ampuulii kana ibsuu dandeessisa jechuudha. Bifa kanaaniyyuu loojik geetii endee ilaalla. Inni kan biraa iddoo bu'een endeesee kana fakkaatti jechuudha. Inni kun eenii fi b'nis inni kun inpuutii keenyadha. Aawutpuutiin keenya immoo e ende b'dha. Kana waa'ee jennee bakka buusuu dandeenya jechuudha. Kanatti aansinee kan ilaallu ammoo noot geetiidha jechuudha. Noot geetii jechuun faallaa jechuudha karaa biraadhaan. Fakkeenyaaf e qabna yoo ta'e jechuudha. E qabna miti eedhaaf faallaa isaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf as nyaatatu dhufa yoo ta'e nyaata isaa faallaa nyaataa fi tooksikiidha jennu. Wantoonni kun lacheen faallaan isaanii jiraatu. Faallaan kanaa maanni kanumadha karaa gabaabaa. Faallaan isa kanaa immoo maanni isa kanadha jechuudha. Jechuun faallaan tooksikii nyaatadha. Faallaan fuudii immoo tooksikiidha jechuudha. Kun immoo bifa kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Mataa irratti jechuudha. Akkasitiin laalaa asitti amma fakkeenyaaf yoo een keenya zeeroo ta'e eenootiin immoo maal ta'a? Maal ta'a jechuudha isa kana ta'a jechuudha. Yookaan immoo waanii ta'a. Yoo een immoo waanii ta'e jedhe eenootiin immoo maal ta'a jechuudha? Waanii ta'a jechuudha. Zeeroo ta'a jechuudha. Dhiifama zeeroo ta'a jechuudha. Bifa kanaanii noot geetii ilaalla jechuudha. Inni kan biraan noot geetii keessatti iddoo bu'ee isaati. Iddoo bu'een isaa see kanadha jechuudha. Inni kun iddoo bu'ee noot geetiiti jechuudha. Noot geetiin kana fakkaatti. Bifa kanaan aawutpuutiin kan keenya een yoo asii zeeroo ta'e aawutpuutiin keenya waanii ta'a jechuudha. Yoo asii een immoo waanii ta'e aawutpuutiin keenya zeeroo ta'a jechuudha. Kanaan noot geetii ilaalla jechuudha. Inni kan biraa daandii elektiriikii keessatti noot geetii maal fakkaata isa jedhu ilaalla. Daandii elektiriikii keessatti ilaala asiin amma bifa kanaanii daandii elektiriikii kana qabna yoo ta'e jechuudha. Daandii elektiriikiiti yoo ta'e jechuudha. Akkasitiin jechuudha. Daandii elektiriikii kun isa kanaan jiraa jiru. Asiin bifa kanaan as ampuuliitu jirti jedhaati yaada. Asiin ampuuliitu jirti. Asiin kun immoo akkasidha. Daandii elektiriikii kun amma bifa kanaanii asiin jira. Kun akkasitiin jira jennee fudhannu. Laala. Yeroo kana asii kaarentiin hin dhufa. Kaarentiin asii yaa'ee dhufee asiin ampuuliin kun yoo daandiin kun akkasitiin cufaa ta'e ampuuliin kun maal ta'a? Yoo inni zeeroo ta'e jechuudha karaa biraa. Zeeroo ta'e yookaan daandiin kun akkatti banaa ta'e jechuudha dhiifama. Banaa jennu elektiriikiin darbuu hin dandeenye daandii sanaan banaa jennaaniin jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo akkasitiin banaa ta'u kan oopinii yeroo inni ta'u kanatti jechuudha kaarentiin maal ta'uu danda'a? Ifuu danda'a jechuudha. Maaliif asii yaa'ee dhufa waan ta'eef. Ishi cufaa goone ilaala. Gaafa nu cufaa goone akkasiin jennu kaarentiin asii yaa'ee dhufee ampuuliitti dhufa. Asiin immoo kana keessa darbuu danda'a waan ta'eef yaa'ee dhufee as ga'a jechuudha. Gaafa gara kana ga'ee jedhu laala asiin poozitiivatu dhufe. Asiinis poozitiivatu dhufe. Poozitiivaaf poozitiivni yoo walitti dhufe immoo maal ta'uu ifuu danda'a? Ifuu hin danda'u. Kanaafuu xidha. Kana jechuun zeeroodha jechuudha. Kanaafuu daandii elektiriikii kun yoo asiin zeeroo ta'e sila ifuu danda'a waanii arganne jechuudha. Yoo immoo waanii ta'e zeeroo ta'e ifuu dadhabee jechuudha. Kana noot geetiin kana fakkaata jechuudha. Inni kan biraan ammoo kan laallu noor geetiidha. What is noor geet? Noor geetiin immoo faallaa isa oor geetiiti jechuudha. Oorii qabna miti faallaan oorii maal jechuudha? Nooriidha jechuudha. Noor means faallaa isa ooriiti jechuudha. Innidha noot oor jechuudha karaa biraadhaan. Isa kana immoo akkamittiin argachuu dandeenya? Isa kana argachuudhaaf jalqaba isa oorii arganne ilaalla emme. Oorii ilaallee ture miti gaafasii zeeroo ta'e lachinsaa zeeroo ta'e jedhu maal ta'a jennee kan keessaa filannu akka filannootti waan ta'eef isa kana zeeroo zeeroodha zeeroo ta'a jennee zeeroo waanii yoo ta'e jedhe oorii hojjechaa irraa amma jalqaba ishee kana booda zeeroof waaniidha maal ta'a waanii ta'a jennee waaniif zeeroodha waanii ta'a jennee waaniif waaniinis waanii ta'a jennee noorii jechuun garuu faallaa isa oorii kanaati jechuudha. Faallaa isa oorii kanaa kan waayii jennee noot godhachuu dandeenya. Waayii nootii jechuudha. Waayii nootiin immoo faallaan zeeroo maalidha? Waaniidha jechuudha as keessatti jechuudha. Waaniidha jechuudha. Dhiifama waan ende faallaan waanii maal ta'a? Zeeroo ta'a jechuudha. Faallaan waanii maal ta'a? Zeeroodha. Faallaan waanii ammas zeeroo ta'a jechuudha. Kanaafuu noor geetiin isa eenyu wajjin wal fakkaataadha. Kana biraadhaan endee wajjin wal fakkaataadha jechuudha. Jechuun yeroo vaaliyuu inni qabu tokkittiin waanii yeroo ta'u qofa keessatti garuu kan inni ittiin adda ta'u immoo zeeroo zeeroo yeroo ta'udha. Inni kun kan inni waanii ta'u jechuudha. Bifa kanaan noor geetii ilaaluu dandeenya
jechuudha. Kanaafuu noor geetiin faallaa or geetiiti jechuudha. Iddo bu'eensaa isa kana fakkaata. Iddo bu'eensaa maalidha? Isaat kun asii A B'dha inputiin keenya jechuudha. Ta'ee ka'e asirratti isee kana qabdi jechuudha. Okay, isee kana geengoo kana qabdi. Asitti iseen kun maal gooti? Noot gooti jechuudha. Orii dhufte kana noot noo gooti jechuudha. Inni kan biraa daandii elektiriikeetti maal fakkaata? Daandii elektiriikeetti asii kaarentiin ka'ee dhufaa jennu kaarentii yaa'ee dhufaa laala gaafa 0 ta'u ifaa jedha. Daat gaafa 0 ta'u waan ta'a jedhamti laala. Asii 0dha. 0dha jechuun immoo daandii elektiriikii oopiniidha. Kaarentiin darbuu hin danda'u. Asiin oopiniidha. Asiin oopiniidha. Kaarentiin asii yaa'ee dhufaa ampuuliin keenya ifuu danda'a jechuudha. Karaa biraatiin. Okay, garuu yoonni B'n 0 ta'u isa kanaan A yoo jenne isa kanaan immoo B yoo jenne mee B waan yaa goonu. B'n kun waan yoo ta'e jechuudha. B waan jechuun B'n cufaa ta'u jechuudha. Okay, asiin laala daandii elektiriikii asiin darbee dhufuu danda'u garuu asiin gad darbee asiin dhufa karaa biraa kaarentiin. Asiinis yaa'ee dhufe asiin dhufa. Lacheen isaa poozitiivaa poozitiivni walitti dhufaniiru ifuu danda'a ifuu hin danda'u jechuudha. Chaarjiin kan inni ifuu danda'u yoo asiin negatiivni dhufe asiin naannee qofaadha waan ta'eedhaaf ifuu hin danda'u. Kanaafuu maal ta'e 0 ta'e jechuudha tokko keessaa waan ta'e jennaan. Okay, inni kan biraa immoo isa kana asii banaa goone asiin cufaa goone. Asiin cufaa goonus daandii elektiriikii gaafa kaarentiin asiin dhufe jedhu maal ta'uu hin danda'u ifuu hin danda'u jechuudha. Yoo lacheen isaa ta'e immoo asiin lacheen isaa banamee asiin lacheen isaa banamee kaarentiin asiin dhufe jennaan ammas maal ta'uu danda'u ifuu hin danda'u jechuudha. Kan inni ifuu danda'u yoo lacheen isaa 0 ta'e qofaadha jechuudha. Isa kamirratti noor geetii irratti jechuudha. Inni kan biraan immoo NAND gate or NAND gate jechuudha miti that not ended inni kun immoo not end jechuudha. Okay, endee karaa kan faallaa ta'e jechuudha. Okay, endee kan faallaa endee ilaallaa jechuudha. Faallaa isaa jechuun yeroo jalqabaa yeroo darbe maal laallee turre amma endee laallee turre. Endee taanaan 0 ende 0 maal ta'a jenne 0 ta'a jenneerra. 0 ende 1nis 0 ta'a jenneerra. Ammas 1 ende 0 0 ta'a jenneerra. 1 ende 1 qofaadha jechuudha. Kan 1 ta'u. This is what yeroo endeetidha inni kunis that endee irratti jechuudha. Okay, endee irrattidha inni kun jechuudha. Endee irratti amma garuu endeni that not ended endee faallaa endeeti jechuudha kan laallu asitti jechuudha. Faallaa endeeti asitti waayini qabna that endeedha and waayinootidha jechuudha. Faallaa isaati waanii ta'a miti that inni kunis waanii ta'a bifa kanaan jechuudha. That asitti 0dha waanii ta'a asitti waaniidha 0 ta'a jechuudha. Okay, daandii elektiriikii keessatti maal fakkaata? Daandii elektiriikii keessatti ilaala kaarentiin asii yaa'ee dhufa asii yaa'ee dhufa. Asii yaa'ee dhufe kee 0 godhaa lacheensaayyu. Gaafa inni 0 ta'u maal ta'a kaarentiin asii yaa'ee dhufe ampuuliin kun maal ta'uu danda'a ifuu danda'a jechuudha. Kanaafuu waanii ta'a jechuudha. Okay, amma immoo mee A'n keenya 0 ta'u yoo iddoon seen kun A taate daandii elektiriikii sun lama jirti as. That seen kun immoo B yoo taate jechuudha. A'n keenya 0 ta'u A'n keenya 0 ta'u jechuun A'ni banamaadha elektiriikiin darbuu hin danda'u. B'n immoo waanii ta'u. B waanii ta'e iddoon kun daandiin kun cufameera elektiriikiin darbuu hin danda'a. Garuu kaarentiin kan dhufu asiinidha. Asiin gaafa dhufe jedhu asiin gad darbuu hin danda'a. A'n keenya banamaadha waan ta'eef darbuu hin danda'u jechuudha. Ammasii daata asiin dhufe ampuuliin ibsuu danda'a jechuudha. Asiin darbee dhufee asitti dhufa waan ta'eef jechuudha. Okay, yommuu inni kan biraa 1 amma immoo A'n keenya waanii ta'u jechuudha. Asii that gaafa A waanii ta'u jechuun asii daandii elektiriikii cufaadha. B'n kan keenya immoo oopinii ta'ee hafa yeroo kana asiin akkasitti gaafa dhumnee jennu asiin as geenya. Gaafa as geenyu ilaala asiin kaarentiin dhufu jira hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu kaarentiin asiin nagaa naannaa ampuuliin ifuu danda'a jechuudha. Ammas maal ta'a waanii ta'a jechuudha. Okay, inni kan biraa immoo lacheen isaanii gaafa maal ta'anudha jechuudha. Gaafa lacheen isaanii waanii ta'an A'nis B'nis waanii ta'u jechuun asiin daandii elektiriikii gaafa cufaa ta'u jechuudha. That asiin maal ta'a 0 ta'a. Maaliifidha? Asii kottaa asiin gaafa dhumnee jennu that kaarentiin asiin tokko asiin akkas yaa'ee dhufa. Inni kan biraa kaarentiin eessa dhufa? Asiin yaa'ee ol dhufa jechuudha. Asiin poozitiiva dhufe asiin poozitiiva dhufe. Ampuuliin kun ifuu hin danda'u. Kana jechuun 0 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu naandiin bifa kanaan ilaaluu dandeenya. Naandi jechuun faallaa endeeti or not ende jechuudha. Inni kun immoo iddoo bu'eessaati. Kan endeetii wal fakkaataa ta'e ka'e that not kan jettu that asii mataarraa qabdi jechuudha. Kun nootii bakka buuti jechuudha. Nootii bakka buuti jechuudha. Amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaatti.